السلام عليكم بريدو أكم جرتنا كيف هيا أنا منى رمضان مبارك إن شاء الله رمضان خيري رمضان فيان وهاقولو الرواني نسنجر سيسو مخوتا من سالونا خينيا إن شاء الله رمضان قبي فنيتشو دا خون إيغان جيجيري بودا akkatiin jijjiiree godheen isin garsiisa waa hunda waraabuu hin dandeenye maaliif jettan gizee harki lamaan na feesisa kaameraamaanii hin qabu so harkata ka waraabatiin harka tokkoonis waa godhee kan hin danda'u godhee hanga kaanis inshallah isiniif ibsa jechuudha. Kunnoga khadurani khana fakkaata buluu magaraja buluu qabaachaa ture amata tabre guutuu jechuudha. Amata akka guutuu asirra ture irraa jijjiirree hedduu dhukkee qabatee ture. Tanaaf amma irraa hin ramadaana kana jijjiira je'eetiin akkasitti waan akka agartan kunno waan soofaarra jiru mahaddalees fuudheetiin karra ta'anis guuree akka gaarii jala isaatis haxaaweerraa haqee akkasitti mahaddalee itti deddeebisee bakka san waraabuun naaf hin mijoone garuu godheetiin jira. Akkuma agartan maggaarajaa sun buusee ilaalamee dhukkee a'uudu billaa dhukkee qofa maggaarajaa sun akka agartan gabbuusee jidduu kana maali wanni kakeessee yoo naan jettan tiishuu kakeessaa isaa kaartoona keessaa san gartan mureetiin jidduu naqee ni akka walitti hin xooleene godha maggaarajaan keessan akka bareedu godha. Saniif inshallah san bal'inaan gisee biraa isin hin garsiisa. Akkuma agartan kana gunno waan dheeraa tokko fideetiin waan dhukkeerraa haquun danda'an jechuudha. Saniin akkanatti honno dhukkeerraa haasu jira. Dhukkee qofa dhukkeen biyya kana hin jirtu ja'an a'uudu billaa dhukkeen asuma jirti. Nu fixxe wallahi dhukkeen. I think maalif akka ta'e hin beeku waan hulaa hin banneef tahuu dhukkeen asuma keessa deebiti tahuu Allahu ya'lam. Kunoo sibiila isaatis gabbuusee akka agartan kana kanatti irraa qulqulleessee eegan qulqulleessee booda maggaarajaa kaan itti naqee jechuudha. Hin waraabuu hin dandeenye maaliif innis ni ulfaata ture. Harkaan tokkoon qabee waraabuun naaf hin mijoone itti aansee honno ramadaan mubaarak haja'u kanaan itti godha je'ee akka jiru eegaleetiin jira. Duubarraa hin eegalee jechuudha. Mubaarak kaarraa hin eegalee ka agartan akkasiin naqeetiin honnooti. Yaada qisha yeroon irraa fudhate wanni isaa quraan isaa hedduu qallaa ture. Garuu alhamdulillah godhee oguu kana asiin godhamoo gamanaan godhamoo je'eetiin laalu jira. Yeroo hunda ani kun bakkuma kanaan godha bakka teebili jiru asillee godhuu fedheetiin as already fiifuu darrisaa asiin wahii qaba. Duwwaa miti je'eetiin ammas firraa akka agartan kana gamumaa dur godhuun godhee jechuudha. Mashallah tabarakallah easy very simple waa takka xaaxaa hin qabu finya hin qabu afuuftuu hin qabu baaluun hin qabu. Ramadaan mubaarak qofa inshallah finya fi baaluunii fi kanallee yoo rabbi je'e iidaaf ni goona iida celebrate akka gaarii goona. Ramadaan immoo akkuma ramadaanni kabajaa qabu ramadaanni ibaadaa godhanii alhamdulillah hanga dandeenyuunis manas nima tolfannaa garuu hedduu akkasitti celebrate goona ibaadaa keenyatti jabaanne jechuudha inshallah. Kunoo haa eega jijjiiramee kana fakkaata mashallah tabarakallah. Maggaarajaanis jijjiiramee kaan irra kun xiqqisho manani ibsaa humaa hin jiru alhamdulillah kana fakkaata jechuudha. Hopefully ramadaanni keessanis bareedaadha jeetiin abdii qaba inshallah. Du'aa'iidhaan in raanfattinaa du'aa'inaa godha inshallah. Inni du'aa'iin isin raanfadhu inshallah. Bal'inaan walitti deebinaa hanga sitti assalamu alaikum.